Farfata Daawit Girmaa biyyi lafa kun maal nama qabsiisa? Shilli birri badu'aa nama qabsiisa. Sessekeedhuma qalbii nama dhabsiisa. Mee warra torbe kana siqee qasii hamachaa turanii maal jettani? Maal kan duutani guyyaadhuma saafarni lubbuu keessanii balleessina hawaasani. Nama tokko tokkotti garuu fayyinni kun farankaa xiqqootti fakkaata. Mee fayyinni kun adoo farankaan taate yoona yoo wana biyyeen hunduma nyaate. Yesuusin malee furmaanni jiraare. Yesuusin malee bari furmaanni jiru. Yesuusin malee bari furmaanni jiru. Kanneen namanii bu'aa lubbuun gidiru. Biyyi lafa kun mee maal nama godha? Asobee fafakeechee bara jireenya kefaala. Madadeen goguuf jira kabaala. Garaa nama hundumaa keessi isaa kamii? Ahuntuu keechi garaa nama hundaa bee madaadha. Garii kamtu keessi isaa nagaadha ree? Agarii Yesuusin waammatu nagaadha. Akkasaanaan immoo ka'ee manuure. Adaraa manee jekee tana dhiisi. Addunyaa mamii cimina keetta agarsiisi. Gorfaa bara kee gaadhu dhabamsiisi. Dhiisi biyya lafaa naa wayyaa. Olfisiisa bishaan namaa nyaata. Maaloo gootee kiyyamaa gowwaa taata. Please na dhiisi biyyuma lafaa naa wayyaa. Maaloo makkana taata. Dubbiin akka irraa biti beenuun baata. Garuu manni isaa barcuma baay'ee qabaa kan naga'u. Barcuma baay'ee qaba goota maddisa. Jireenyi isa biraa akkamire? Jireenyi isa biraa bara 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 bara. Jireenyi isa biraa bara 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 bara. Kanaaf horii maal goone? Yesuusin fayyisaa kana bara kana bara. Tole murteetta miti. Maaloo ani meeqama koo. Tole ani dhufaan jira. Barcuma baay'ee qaba goota maddisa. Aduun dukkanaa umaraa galgalisa. Daawit Girmaa nagaan Waaqayyoo siif haa baay'atu. Kana booda faarfannaa dhiistee sirbuu qabda. Qarshii miliyoona 700 yoo siif laatanoo. Gamoo gurguddaa akkasumas immoo konkolaataa babbareedoo amma biyya kana keessatti argamanoo siif laatanoo. Maali Daawit ati deebinuma kana naa deebistaa? Miliyoona dachaa isaa amma siin jedhame kana yoo siin jedhanoo. Tiriliyoona yoo siin jedhanoo. Daawitii garaadhaaf jiraataa siin jechaa jiru. Garaaf hin jiraatu. Daawitii waan nyaatuun qabu waan Waan nyaatu. kaayyoon Daawit asumatti cittee haftee. Fagooda kaayyoon koo. Inni tajaajilu, inni faarfatu, inni lallabu, inni sirbus feesbuukii kana akkatti afarsaa jiru. Ati hoo maal yaaddee deebeeko? Na gargaara naannoo Waaqayyoon koo. Waaqayyo si haa gargaaru. Anis isuma kanas siif yaada. Baay'een si jaalladha. Namni wangeela dubbifatu maal ta'a? Yeroo salaatee wangeela dubbifatu dukkana deemtee gufatu. Waliin maktoota warra sana fakkaatanii kana fakkaataniinoo maal jetta? Waan martinuu toora qaba maal godhu waliin makanii maal fala fiduu yoo jiraachuuf lubbuu dhabanii. Amma deeboo ati faarfannaa dhiisiitii jallootatti makamii barcuma argadhu. Kumirirni nyaatu kuma nama baatu yookaan bakatu. Kanaaf alabsii akkaan labaatu Akka barcumaan barbaaddu ta'eeti bara jallootaaf mijataa kana keessatti akkamitti jiraachuuf reedeef? afaan jiraata argannaan na nyaata namuutiin hidhadha. Warra sobuu faana sobdee jireenya kee jijjiiruu siif wayyuuyi. Oduu sobaana farsuu xiyyaara shuun bararsuu gara barraa dabarsuu. Ati haqa qofaafan jiraadha dhugaa qofaafan jiraadha itti. Yeroo ati haqa qofaaf jiraattu warri sobaaf jiraatan sun yoo si miidhuu yaalanoo yoo. Onsi sobaana gitaaree yoo ati hundaa kiyya taatee. Garuu ani otoo jalloota faana walii galtee quuftee jiraattee natti tolamee deef. Garaaf hin jiraatu hidhabu waan nyaatu fagooda kaayyoon koo na gargaara naannoo Waaqayyoon koo. Erga jalloota faanas walii galuun barbaadu ta'e mee akkamitti jiraachuu barbaadda reedeef koo? Yarra laba nalla laba maafa biddeenaaf jedhee lubbuu koo lama.
eebbifame waaqayyo si haa eebbisu. Gaaffii kottaa nutti siifan darbaddeef rallaba addi rallaba nan lallaba jetteetta yoo beelofte yoo dheebotte yoo maal goota. Inni lubbuu kee quubse foon kee waa sitti hir'isu. Amma mee maaluma si dhibee yoo akka isaanitti fakkeessitee jiraatte maaltu si dhibee meessiin fakkeessitee hin jiraattu akka isaanii. Jalloota akka hedduu irraa fagaattu wanti si taasise maalidha deef? Garuu warra fakkeessanii jiraataniif dhaamsa maalii dhaamtame ati hojii jallinaa keessa warra fakkeessaa jiraatan kanaaf? Hojiin nama hundumaa guyyaa dhumaa biddumaa qoramaa bayyaana taayaa jamaa. Biyya lafaa kanarratti jalloonni sagalee qabu. Baay'ee dubbataniillee dhageessifatu lafa yaadan ga'u. Mee warra kana akkamitti ibsita ati? Gaaffii gosa dhumaati kun biyya lafaa kana ni amantaa? Shamboo qosheen amanaaree dacheen hirkoo kiyyaan taatu